Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo ilmaan Oromoo qaqqaalii hunda keessaniyyuu nageenyi kiyya oowwan kan inni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin harka qabu isin jechaa jechuudha. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo akkuma beekamu mootummaan abbaa irree yookaan ammoo tunuu mootummaan fayyii guggaa sanyii namarratti raawwatu gara jabinaan gocha shukanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruu fi raawwataa tureef ammallee raawwachaa jiruu fi kan fuuldura ilaalchisee ammallee labsii hatattama haala yeroo wajjii wal qabatee mootummaan baasee irratti yaada gaggabaaboo tokko isiniif gumaachuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf labsiin hatattamaa kun akka seera biyyattiitti yookaan ammoo mana marii bakka bu'oota uummatatti tumamee yookaan ammoo seerri tokko wata bahu biyyattii takka keessatti jechuudha. Legislatiif, eksekuutiivii fi judishaarii jira jechuudha. Warroota seera baasu, warroota seera tumuu fi warroota seera raawwachiisu jira jechuudha. Kun hundi haala bisan keessatti yeroo inni irra deemamaa jiru yookaan ammoo yeroo seera kanarra dhiitanii ka isaanii qofa hojiirra oolchaa jiran ka argaa jiru jechuudha. Haala qabatamaa haala yeroo biyya keessa deemaa jiru jechuudha. Labsiin hatattamaa tokko biyyattii takka keessatti ka bahuu danda'u yeroo biyyattiin takka biyyi biraa dhufte ka weerartu ta'e malee lammiin biyya keessa jiru gaafii abbaa biyyummaatii fi akkasumas cunqursaa dugda sanyiitii fi dhiittaa mirga lamaa namoomaa irratti raawwatamaa jiru yeroo lafarraa buqqifamaa jiru duguggaan sanyii kana hin jedhamne yeroo irratti raawwatamaa jiru irratti akka hin taane kun ifaan ifatti ka beekamu seera biyya irrattis tumamee jiru jechuudha. Kana booda ammoo mootummaan kun akkuma isin beektan jechuudha labsii kana kabaaseef jechuudha. Labsiin kun wata bahu labsii hatattamaa kun biyyoonni akka fakkeenyaaf Eertiraa fa'aa ta'aniiti, Keenyaa fa'aa ta'aniiti, Suudaan fa'aaniiti karaa hin beekamne takkaan wata biyya takka dhufee waraanni tokko yookaan ammoo mootummaan takka biyya takka weerara jechuudha. Ka labsiin kun bahu jechuudha. Labsiin kun illee akka seeratti kabaasu mana marii bakka bu'oota bira dhufee kan raggaasifamuu danda'u jechuudha. Har'aan labsiin hatattamaa kun kabahee biiroo piraayim ministeeriiti jechuudha. Biiroo piraayim ministeerii kun kabaase jechuudha. Namicha Ashangullitti Hayilamaariyaam Dassalany jechuudha. Isa qofatu labsanaas paarlaamaan biyyattii guutuun harka 100 keessaa 99 akka isaan ta'e ni beekama jechuudha. Waan inni dubbisee namuu harka baasaaf jechuudha. Wanni kun ammoo hojiirra oola kana shakkina. Labsiin isaanii kun hojiirra oola. Garuu hojiirra wata oolu kana hoo balaan inni fiduu danda'u maalidha? Qilee keessaa bahuu hin dandeenye keessa akka isaan seenaa jiran ka mul'isu jechuudha. Keessattuu labsiin hatattamaa kun yeroo bahutti jechuudha akka uummanni walgahii taa'ee walitti hin qabamne yaada fi karaa nagayaatiin karaa seera qabeessa ta'een mirga kennameef karaa seerri mootummaa kenneef kana yaada isaa ibsachuu hin danda'u jechuudha. Hiriira bahuu hin danda'u jechuudha. Wata kana jennu maalidha? Seeruma biyyattii irratti kan barraa'ee jiru keeyyatoota adda addaa irratti jechuudha. Namni tokko hiriira bahuudhaaf lammii biyyattii sanii ta'ee mirga guutuu qaba. Saba kamiyyuu ta'e jechuudha. Saba xiqqaas ta'e, saba guddaas ta'e, sabni kamuu mirga guutuu yaada fi karaa nagayaatiin ibsachuu danda'a. Ka kenname jechuudha. Kanaaf mootummaan ammoo yeroo gabaasutti jechuudha. Biyyattii san keessatti silaa akka keeyyata seera biyyattii irra jirutti jechuudha. Waraana hin ta'in jechuudha. Biyyattii keessa amma fakkeenyaaf magaalota isaa ta'aniiti baadiyyoota garaagaraa keessatti namni aangoo qabu poolisii naannoo biyyattii saniiti malee federaalli keessa seenuu hin danda'u labsii hatattamaa kanatti akka naannootti jechuudha. Mootummaan federaalaa irra iftallee irra deebi'ee sinima hin danda'u gonkumaa keeyyata takkarraa baasanii dubbachuu danda'a jechuudha. Labsii hatattamaa uummanni har'aan tana karaa nagayaatiin karaa seera qabeessa ta'e gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa falmachaa jira uummanni kun jechuudha. Odoo walirraa citiin halkanii guyyaa qabsoo tana itti wareegamaa itti dhumaa ilma haadharraa ajjeesaa kun har'aan tana guyyaa har'aan tana yeroo ammaa kanaa jechuudha. Waan inni ajaa'ibu keessa Arsii keessatti waan ta'e jechuudha. Akkuma waan gartanii Dambidolloo keessatti ta'etu har'aan tana biyya san keessatti ta'aa jira jechuudha. Kana jechuun maalidha? Daranuu duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti ajajuuf deeman jechuudha. Wata kana isin jedhu maalidha? Har'aan tana Arsii keessatti haadhaa fi ilma walirratti ajjeesanii ilmi isaanii kaadhaaf ilmoon irraa du'e jechuudha. Ragaa qabatamaa fakkeenyaaf biyya Jarmanii jira. Biyya Jarman keessa nama jiru jechuudha. Kana jechuun duguggaa sanyii daranuu uummata keenyatti dabalu jechuudha. Kana wata jennu ammoo mootummaan kun gara jabinaan gocha shukanneessaa kana daranuu duguggaa sanyii kadheen gadda Bishooftuu irratti raawwate ka ammatoota 25 halkanii guyyaa ilmaan Oromoo hidhuu, ajjeesuu, reebuu mana keessatti beenzilaan ilmaan Oromoo gubuu reeffa keessan bantanii hin laaltan jecha
gara jabinaan gocha shukanneessan irratti raawwatu gahuu didee ji'a jahaaf labsii mootummaan baase kun aangoo mootummaa naannoo irraa fuudhee poolisii naannoo irraa fuudhee hidhattoota naannoo irraa fuudhee hidhattoota baadiyyaa magaalaa dabalee biyyattiin sun waraanaan akka isii weerramtu waraanni mootummoota naannoo adda addaa kan mootummaa wajjin jiran fakkeenyaaf akka Ogaadiin poolisii humna addaa naannoo Ogaadiinii fi Gaambeellaa Beenishaangul naannoota garaagaraa kan mootummaa wajjin jiran kana har'aan tana uffata agaazii uffisee ilmaan Oromoo irratti dulchisuuf labsii kana baase akka guutuu biyyatti ka jedhe kijiba dhugarraa fagaate jechuudha. Ilmaan Oromoo qofaaf wanni kun qabee jechuudha. Jaalattanis jibbitanis ilmaan Oromoo qofaaf guyyaa takka keessatti biyya Sooriyaa keessatti Iraaq keessatti fi Midilistii biyyoota garaagaraa keessatti namni 621 keessatti namni du'e hin jiru jechuudha. Har'aan tan duguggaa sanyii kan jedhamne ilmaan Oromoo irratti nurratti raawwatamee jira. Sheenaa nu keessaa baduu hin dandeenye gadaannessi nu keessaa baduu hin dandeenye jechuudha. Labsiin mootummaan baase kun ammoo ilmaan Oromoo diqqishullee qabsoo kennarraa gara duubaa akka nu deebisuu hin dandeenye ilmaan Oromoo onnee guutuudhaan tokkummaadhaan jaalalaan walirratti dhumaa biyya keessaa fi biyya alatti walitti qabamaa har'aan tana qabsoo tana ji'a 10f oduu addaan hin citin as ga'ee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo kana boodas kun akka gara duubaa san deebisne mootummaa kanatti jala sararee itti himuu qabna jechuudha. Mootummaan kun akkuma kabajamee jirutti jechuudha. Maal kabaja qabaa miti kabajaadhaan jechuu kiyya soorii dhiifa manaa godhaati kabajaadhaan odoo aangoo tana mootummaa ce'umsaa dhaabee biyya san irratti nama biyya san dimookiraasiidhaan walqixxummaadhaan haqaan bulchuu danda'u irratti kennee warroota nama ajjeesisan hunda isaanii karaa barbaachisaa ta'een karaa seera qabeessa ta'e akkasumas ragaa akka uummanni kun karaa seeratti dhiyaatu odoo godhee mootummaa kana isa baasa jechuu barbaada. Kanatti aansee wanni ani isin dhaamuu barbaadu maali? Ilmaan Oromoo akka isin dhaamuu barbaada. Nuti fakkeenyaaf biyya san keessa sabaaf sablammii 80 lakkaamantu jira jechuudha. Sabaaf sablammii kana booda tarkaanfiin ilmaan Oromoo godhuudha qaban maalidha? Qabsoon teena finiinaa jirti gara dura tarkaanfachaa jirti. Ilmaan Oromoo waraana hanga funyaanitti hidhate dura arraan dhaabbachaa mormarra ijjachaa kilaashirraa hiikkachaa ajjeesaa jiran hanga ajajaa olaanaatti jechuudha. Diqqarraa ka'ee hanga olaanaatti jechuudha. Ilmaan Tigrootas ta'iti saba kammumaan taane warroota agaazii keessa jiran irratti tarkaanfiin cimaan kanama nachiisu kaabdii nama keessatti horu bifa tarsiimoo ta'e bifa qindaawaa ta'een jechuudha. Ilmaan Oromoo har'aan tana Oromiyaa garaagaraa keessatti Arsii keessa Harargee fi bakka garaagaraa keessatti walii birmachaa tarkaanfii kana fudhachaa jiran jechuudha. Akkasumas jechuudha ilmaan Oromoo yeroo ammaan kana namoonni garaagaraa karaa keessaatiin naa barreessaa jirtanii keessattuu bilbilaanis nagaafachaa jirtanii biyyoota Arabaa keessa bifa daasbooraatiin biyya alatti warri argamtan nuti har'aan tana biyya gallee loluu barbaanna. Ilmaan Oromoo kana qeerroo cinaa akkamitti haa dhaabbannu qeerroo kana akkamitti haa gargaarru qabsoo ilmaan Oromoo akka galma geettu yookaan ammoo akka bakka yaadne geenne biyyi teenya bilisoomtee sabni keenya taa ol qabatee abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'ee ilmaan Oromoo deemuuf gumaachuu qabnu yaadaanis dinagdeedhaan bira dhaabbachuu qabna hamileedhaan uummata kana jedhanii warroota halkanii guyyaa hirriba dhabanii bu'aa imimmaan jigsaa iyyaa jiran jira jechuudha. Iyya kana labsa nu dabarsi ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan warroota jettan hundi keessan galatoomaa dhaamsa keessanis hawaasa Oromootii fi ilmaan Oromoo. Kana jechuun maalidhaa fakkeenya ilmaan Oromoo yaaddii isin naa dabarsaa jettan hundi keessanuu akkuma beekamu jechuudha. Ilmaan Oromoo qabsoon teenna bifa tarsiimootiin bifa qindaawaa ta'een deemaa jirti guyyarraa guyyatti qabsoon ilmaan Oromoo bifa jijjiirachaa dhufte yeroo ammaan kana yeroo gama goolabuu yookaan ammootinu gama bilisummaa keenya itti labsachuu fi mootummaan ce'umsaa biyya sana irratti uumamuu danda'u sadarkaa kanarra geennee jirra jabinaa fi ciminaan jedhanii jiran biyyoota alaa garaagaraa keessa warroonni jiran maal jedhanii qeerroo kana cinaa akkamii dhaabannaa qeerroo kana akkamii gargaarra jechaa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo sabaaf sablammii biyya keessan keessa jirtu bifa hidhannootiinis haa ta'uti bifa siyaasaatiin garaagaraatiin wantooti socho'an guutuun hanga irraa akkaawuntii namni qabu hin jiru jechuudha. Akkaawuntii mataa ofii kan of danda'e akkaawuntii Oromoo ka jaarmaya tokkoo kan ta'in jechuudha. Ka jaarmaya tokkoo kan ta'in akkaawuntii ilmaan Oromoo har'aan tana maallaqa isaanii irratti kuufachuu danda'an har'aan tana ilmaan Oromoo hadoodanii dhukkubsachaa jiran biyyoota Arabaa keessa, Awurooppaa keessa, Kanadaa keessa, Awustiraaliyaa keessa intarnaashinaal akkaawuntiin nu baname ilmaan Oromoo diipoozitii bakka maallaqa guddaa itti godhannee maallaqni kun itti waliin nu qabame yeroo hatattamatti ka barbaachisu fakkeenyaaf ka dhukkubsate yaaluu ka xiyyiitii barbaadu xiyyiitii ka timaantima barbaadu timaantima nama hundaaf akkaataatti barbaachisuun warroonni qoratanii beekan karaa rileeshinii qabanin jechuudha.
hayyoonni Oromoo qeerroo biyya keessaa lolaa jiru ka Oromiyaa guututti kutaa 11 keessatti argaman jechuudha. Walitti dhufeenya qabaniin karaa hariiroo isaan qabaniin ragaa qabatamaa wajjin jechuudha. Uummata kana gargaaru ka dhukkubsate yaalachuu kanurraa wareegama kabajaadhaan awwaalachuu maatii isaanii gargaaru akkasumas bifa hidhannootiin wantoota barbaachisu rasaasas ta'iti wantoota isaan barbaachisu hunda uummata kanaa godhuuf bajata kaapitaalli guddaan nu barbaachisechaa jiranii kun yaada uummataati. Anis yaada kana nin deeggaraa jechuudha. Yaada kana akkamitti deeggartaa maaliif deeggartoo kanaan jettan taatan nuti yeroo ammaan kana qeerroon namoonni hedduun maal jechaa jiranii nuti amata 25f mallaqa hedduu guurree jirra. Mallaqni nu guurru kun hanga har'aan tana nama inni ga'e hin garru bakka inni ga'u hin agarru. Yeroo nu mallaqa walitti qabnee hoo qarshii 15,000 walitti qabne odoo jettu bakka barbaadamu san wata geettu qarshiin sun 1,200 bu'aa takka hin buusuu hin dandeettu. Kanaaf falli nu qabnu maali jedhanii gaafatanii jiran. Kanaaf hatattamatti jechuudha. Abbootiin siyaasaa, abbootiin amantaa, beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo walitti qabamuudhaan akkaawuntii kana nuu bantanii koreen uumamee jaarmayoota siyaasaa Oromoorraa bilisa akka ta'e dhaabbatee akkaawuntiin Oromoo fi Oromiyaa hatattamatti akka nuu banamu nuu gaafadhu naan jedhanii namoonni naan gaafachuu jirus namoota amma maqaadhee ka bifa amantiitiin socho'anis hayyoota Oromoo, beektonni Oromoo, aangoonni hundi isaanii jaarsonni Oromoo hawwaliin Oromoo bakka walitti qabamanitti akkaawuntiin hatattamaa akka nuu banamee Kuweetirraa maallaqa buusuu dandeenyu guruuppiidhaan Suudi Arabiyaa rakka akkaawuntii itti fudhuu dandeenyu karaa amanamaa ta'een akka dalaguu barbaanna warroota jedhantu jira. Gaafii kana ammootinuu akka dhageettanii hatattamatti wanti kun hojiirra oolee ilmaan Oromoo waan qaban sabbatatti hiikachuu barbaanna jechaa jiranii kun akka hojiirra oolu dhaamsi ilmaan Oromootiif dhaamsuuf dabarsinaan jedhanii hundi keessanuu walitti qabamtanii akka kana gaafattan biyya Jarmanirraa, Ingilizirraa, Norweerraa, Siwiidinirraa biyyoota garaagaraatti fi biyyoota Arabaa keessaa akkaawuntii sanirratti maallaqni akka bu'uu danda'u koreen hatattamaa dhaabachuu qabdi jedhan. Samboodas namoonni bifa jaarmaa hidhannootiin socho'an ka jiraatu taate ragaa qabatamaa qorannoon cimaan irratti geggeeffame yookaan wanni isa gargaaramuu barbaachisu ta'e ammoo hatattamatti akkaawuntii makuufannee qabnu sanirraa jaarmayoota siyaasaa Oromoo kana haala itti gargaaruun danda'amu haala itti taankiin bitamuu danda'u rasaasni adda addaa rasaasni guguddaan itti bitamuu danda'uu fi mootummaa kana irraa fonqolchuu afaan fayyisuu danda'amu hunda irratti karaa qeerrootiinis ta'eeti karaa hundaan akka irratti ilmaan Oromoo duula bananii waan kanarratti akka isaan nu hojjetanis abdii qabna nu hojjetanis jechaa jiranii gaafii uummanni isin gaafachaa jiru halkanii guyyaa tana jechuudha. Nuti amata 25 maallaqa guuraa jirra maallaqni keenya kun gara kan deemuudhaan wallaalee namatti amannee kennuun wallaalee jira jedhan. Kanaaf gareedhaan guddiidhaan maallaqa guguddaa guuraa jirra jedhan. Bakka tanatti walama sinama ilmaan Oromoo. Fakkeenyaaf akkaataa naannoo wal beektanii jechuudha. Qeerroo sabboontota biyya isaa beektaniin haga dandeettaniin waan isaan barbaachisuun gargaaruus ni dandeettan. Akkaawuntiin kunis hatattamatti banamee ilmaan Oromoo bakka tokkotti baankii guddaa dipoozii guddaa aseetii guddaa qaban jechuudha. Achi keessaa namni Oromiyaadhaaf hojjetu Oromoof dalagu qeerroodhaafis ta'e Oromoo kamuu kafa keessaa fayyadamuu danda'u. Akkaawuntiin guddaan banamuu qaba jedhanii ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran yaada kana dhiyeessaa jiranii yaada kanarratti ammoo warroonni keessattuu Minisootaa jirtan Ameerikaa keessa jirtan akkaawuntii kana bantanii intarnaashinaal gootanii namuu biyya Jarmanii keessaa 30 yoo guuramu biyya Ingiliz keessaa biyya garaagaraa keessaa 500 illee bifa yuurooniitis doolaaraatiinis riyaalaatiinis guuramee kapitaalli Oromoodhaa kaa'eef danda'e Oromoof Oromiyaa qofaa akka nuu banamee nuu taa'ee achirratti buusuu dandeenyu ammootinuu warroonni fakkeenyaaf koreen ijaaramu kun ammoo warra qeerroo biyya keessa jiruun warroota walitti dhufeenya qabaniin karaa amanamaa ta'een maallaqoonni kun akka isaan bira gahee wantoota isaan barbaachisu hunda yaalas ta'iitii meeshaa waraanaas bituu ta'iitii wantoota adda addaatiif akka nu oolu nu godhaa jechaa jiranii dhaamsi kun dhaamsa hawaasa dhaamsa qeerroo biyya alaa keessa jiranii yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa labsa mootummaan nu baase kana ammootinuu hundi keenya nuti ilmaan Oromoo hanga lafarraa dhumnuti takka hanga nu hundi keenya bilisomnuti akkuma Baqqalaa Garbaa jedhe sanitti jechuudha. Qabsoon ilmaan Oromoo gara fuulduraa malee gara duubatti hin deebitu mootummaan kun ammoo labsi inni labse kun labsa kufaatii isaati malee labsa biyya san keessatti lubbuu horatee jiraachuu danda'uu miti. Kanas jala sarartanii beekuudha qabdan jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoo biyyoota alaa jirru bifa diyaasporaatiin socho'aa jirru ammoo ummata kanaafi cinaa dhaabbachuudhaan miileedhaan
quuqama lammii kennaa qabnu hunda ifatti sodaa tokko malee waan qabnu sabbata itti kennee uffata kenna itti gurgurachuu qabna wanni takka nu duuba taa'u hin qabdu jechuudha. Kanaaf onnee guutuudhaan ilmaan Oromoo hundi keessan jechuudha. Ka gargaaruu dandeenyu biyya keessatti gargaaru mallaqa walitti qabnee kaapitaalli nu godhamee mallaqni birrii biiliyoona walitti haa qabamnu haa nu ta'u sila har'aan tana mallaqa walitti qabaannee diipooziitii aseetii qabaannee har'aan tana kun kaan hin baas hin jedhu achumarraa jechuudha jarmoota siyaasa Oromoos ta'iti qeerroos ta'iti wamma feene gochuu dandeenya jechuudha. Namni diipooziitii qabu tokko waan fedhe godhuu danda'a jechuudha. Taankii bitachuu danda'a, xayyaara bitachuu danda'a, rasaasa guddaa bitachuu danda'a, waan fedhe bitachuu danda'a jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alatti yeroo ammaan kana caasaan kenna gama dippiloomaasii biyyoota alaatii fi keessaan jabaatee jira. Mootummaa kana ammootinuu qabeenyi kana hin jedhamne kasara guddaan irra gahaa jira. Tarkaanfiin guguddaan qabeenya mootummaatii fi abbootii gartanii warroota qabeenya guguddoo qaban kan akka Alaamuddin tarkaanfii fudhachaa jira. Waasinii malabaan Oromoo dhagaa konkolaataa Alaamuddin hundi keessanii beektan. Volvo jedha laa Volvo dhedheeraan kun kasimintoo ispoondaan isaa jechuudha. Cuquliisa jechuudha. Cuquliisa qaba guguddaan hundi qabeenya isaatti jechuudha. Konkolaataan biyyattii san keessa jiru ka kumaatammoota lakkaa'amu kasaati tiraakaroonni azemmas fonfaa fartii qabeenya guguddaan biyya isaan akka jiru ka karaa Jibuutii deddeebi'u diippoon boottii makiinaa zayitii deddeebisu guutuun ka jiraatu jechuudha. Waan hunda koontirool godhee akka qaban bakka argitanitti isaan kana hunda irratti fudhachuu akka qabdan isaan kana laamsheessuu akka qabdanii isaan kana bakka itti godhuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni hedduunis gachaa jirtan konkolaataa Alaamuddin akkamiitii warra jettan hundi Volvo 420 jedha. Maali isaati horsiin isaa humni isaa 420 jedha. Gabbiinaan isaa adiidha. Gama duubaatiin cuquliisa amma dhedheeraadha. Isa kanarratti tarkaanfii barbaachisan ilmaan Oromoo irratti fudhachuun akka gartanii haaloo baatan gama hundan isaan kana laamsheessuu qabeenyota isaarraa warroota tarkaanfii fudhachan qabsoo ajaa'ibaa godhaa jirtanii itti jabaadhaa isin akkasumas hidhannoo fakkeenyaaf mootummaadhaan hojjechaa jira yeroo ammaan kanaa jechuudha. Warroota taataaqii yookaan ammootinuu hidhatoonni gandaa uummatatti kilaashii keessan kennaa jaarsotatti harka keessan kennachaa kilaashii keessan qeerroo kennachaa jirtanii arsii keessa harargee keessaa fi Oromiyaa guutuu keessa jechuudha waan namoonni nuchisu dalagaa jirtanii fakkeenya guddaa keessattuu wanni arsii keessatti ta'e hidhattoonni 40 wanni isin jedhan har'aan ilmaan Oromoo birootiif barumsa guguddaa ta'a keessattuu warroota shawaa keessa jiran shawaa keessa aanaa liban cuqqaalaa keessattis wantoota ta'e hundi isaanii yaadatanii kun ilmaan Oromoo keessatti abdii fi onnee hamilee guguddaa horaa jira. Kana booda ammootinuu warroonni gartanii bifa poolisii federaalaatii fi akkasumas agaazii keessa jiranis akka isaan kana godhan takka hin shakkina qabsoon teenna finiinaa jirti labsi mootummaan kun ammoo xiqqollee gara duubaatti nun deebisu yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa jabaadhaa bilisummaa fi walabummaan biyya keenyaa sabni keenya yeroo mataan itti ol qabatee deemu yeroo geerre ilmaan Oromoo amma wareegamaa jiranii fi ilmaan Oromoo duguggaa sanyii jaadii qofa keessatti nurratti raawwatame ammoo yeroo biyyi teenya bilisoomte isaaniif siidaa ta'iti maqaan isaanii yoomillee akka hin dagatamne namoonni wareegamaa jiran hundi isaanii bifa viidiyoonis ta'ii maqaan isaanii ta'iti iddoo isaanii haadha maatii isaa guutuun yeroo ammaa kana barreeffamaa jira ilmaan Oromoo kumaatammoota hedduudhaan lakkaa'aman akka mootummaan kun nurraa duguggaa sanyii nurratti raawwataa jiru nu fixaa jiru ilmaan Oromootii miti addunyaa guutuu beekaa kanaaf nu ammootinuu nu cimsan jabeessa malee gama duubaa xiqqoollee nu deebisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wayyaaneen bakka qabachaa jirti. Ajeen masfaffaan biyya laallachaa jiran biyya mootummaa diktaatara biyyatti baqatan jechuudha. Kanaaf viidiyoo isinis bakka keessan laalladha. Uummata wajjin dhaabachuu dindaan warroota tarkaanfii fudhatan dhisa warroonni biraa ammoo ummata keessa wajjin akka isin dhaabbatan labsa isinii dabarsine jechuudha. Mootummaa kana dhumattee fi jirti parsantii 90 ol Oromoon dalagee jira jechuudha arraan tana jechuudha. Parsantii 90 qeerroon hojii isaa hojjechee tokkummaadhaan qotee bulaan barataan barsiisaan beekaan dooktorri Oromoo hundi wareegamaa jira arraan tana. Qabsoo tana keessaa ijoollee xixiqqoo irraa eegaliiti hanga beekaa jaarsatti qabsoo tana irraa fudhachaa jiran sheekiin qeesiin jiraatan gandaa ka'aanaa kabaadiyyaa hundi isaa kanaafuu beeytanii ummata keessa wajjin hiriiruudhaan harka keessan jaarsotatti waan qabdan hunda qeerroo fi warroota barateetti kenna warroonni waajjiras jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin keessan dama warri isin diddan mana keessan irratti miti maatii keessan irratti osoo fudhatamee arraantan ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'amuuf ciisaa jirtan hiisaa jirtan ibiddatti qabaa jirtan jechuudha. Kanaaf hundi keessan akka irraa qusattan dhaamsa isin dabarsina galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa naa jiraadhaa yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa isin hin jedha.